السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشما هركفون المنورة مكمنا كيسني فيا كيسني بقى جراتا عراس برنوتا تقو قبل نزل في نجرة نسمع لتن ويا مسنجر الراهي يروم ماكنا وانتو تقو عنا مساتلن إذا قرا كيسن إنكو بربانا kanaaf nu wajjin turaa isinin jennaa osoo gara barnoota keenyaan seenna duratti warroonni chaanala keenyaa faaree taatan subscribe akka gootan kabajaan isin gaafanna. Chaanala keenya subscribe gootanii maatii keenya ta'uudhaaf YouTube keessanii galtu. Sanatti aansee gubbaa kanarratti Harar Techno jettanii barreessitu. Kunoo kanuma gubbaarraa kana jechuudha. Isa kana yeroo takka barachuu kaastu. Kana jechuun chaanalli keenya. Kanaaf yeroo jalqaba akkanatti isinii ba'a. Bakka diimaa kana jechuun kaastu. Sanbootaan mallattoo kana dhuftanii yeroo takkaaf gadhiitu bitanii. Kanaaf ol gootan jechuudha. Yeroo nuti barnoota nuti gadhiisne yeroo takkatti akka dafee isin dhaqqabu gochuudhaaf sannu bana isin jecha kallattumaan gara barnoota keenyaatti seenna. Okay, waa'een barnoota har'a waa'ee Massenger irraahi. Massenger keessa ni galla. Massengeroonni jechuudha akkaataa tokko jira. Mee bilbila biraatiin kaameraa isin garsiisa. Obsaan eeggadha. Kaameraadhaan isin garsiisa jechuudha. Bilbiloota kana lachuun ilaaltu. Bilbiloota kana jechuudha ni argitan jeetii yaada. Fakkeenyaaf nama kanarratti inni dawwala beestu mijaara argee kana jechuudha. Okay. Turaa isin akkanumatti. Viidiyoodha jechuudha viidiyoo kool. Okay. Viidiyoo kool irratti dabalatu jira. Amma dhufe ni kaasa. Lachuun isaa tokko kaaseetiin jira jechuudha. Kaameraa gara lafaa deebi'ee jira malee. Bilbiloota lachuu kaaseetiin jira. Kana yeroo nama wanti isin garsiisuu barbaade. Ifama sagalee mataa qaba. Okay, amma kanatti hordofuu dandeessu. Kunoo bilbila isa kana xiqqoo qabnee kadhadhisna. Kunoo akkuma argitan amma fakkeenyaaf warroonni nuti waliin haasofnu namootuma nuti waliin haasawaa jirru ol buteen si garsiisa. As keessatti wanta nama saaxilu tokkotu argama jechuudha. Bilbila kanatti mul'ata waan ta'eef kanarratti isin garsiisa obsa. Okay. Hundinuu tokkuma. Okay. Asuma akka argitan mataa kana gubbaa irratti booda screenshot mataa irratti isin maxxansama sarrakkoon qabu. Akkuma argitan waa sadiitu argama. Sadeen kana keessaa isa kana jechuudha yeroo takkaaf gadi kaasna. Kanas yeroo takkaaf kana yeroo cuqaasnu asitti waan nu gaafatu asirratti kaawuntiin waan nu gaafata yeroo takka kaawuntiin waan jennaani start jennaan jechuudha. Start kana egaa kana jennee booda bilbila keenya kana kaameraa isaa ofirraa qabna jechuudha. Viidiyoo ni cufna jechuudha. Ammoo nama kanaan jechuudha amma akkana goona kana keessaa deebi'ee jennaan jechuudha bilbila isaa. Akkuma isin argitan asitti profiilas keessaa deebi'eetti inni bilbila isaa keessaa wantoota fedhe ilaaluu danda'a jechuudha. Akkuma asirratti argitan bilbila akkana qoqqooduu danda'a inni. Ammoo bilbilli kun yeroo waa'ee kanaa jechuudha iccitiidhaas ta'uu danda'a wantoota tokko tokko ati osoo nama wajjaasuu jirtu akkas gootee deebitee yeroo ilaaltu wal bira kaa'an isin garsiisa. Akkuma isin argitan bilbila kana guutuun isaa as keessatti argamaa jira jechuudha. Akkuma argitan
kaameraadhaan madhiifama. Akkuma isin argitan bilbiloonni kontaaktii ol godhee jira jechuudha. Tokko jechuu bilbila hundi isaatu. Kanaaf isin yeroo namni waan akkanaa kana godhaa isiniin jee akka irraa qusattan kabajaan isinitti himnaati. Achumaan wantoota isiniin hin galle yoo kan jiraatu taate koomentii nuuf barreessaa isiniin jenna. Galatooma guyyaa gaarii isiniin jecha nagaan tura.